Maqaa koo ammaaf waamuun barbaanne qubeen jalqaba maqaa kootii Biidha. Dhaladhee kan hin guddadhee magaalaa Adaamaa naannoo Boolee jedhamutti. Amma kan hin jiraadhu magaalaa Finfinneeti. Gara Finfinnee eegan dhufee xiqqoo tureera. Ammaaf waajjira garaagaraa keessatti eegumsaan hojjetaa jira. Barataa iskuulii ta'ee osoo hin jiruu naannoo waggaa 7 barataa kutaa 12ffaan ture. Yeroo sana FB sirriittan fayyadama. Aktiivii ta'ee yeroo koo kenneen FB fayyadaman ture. Nan yaadadhaa guyyaa tokko naannoo guyyaa dhaloota kootii kabajadhu ture. Galgala FB yeroon galu faranjii tokkoon arge. Friend request na gaafattee turte. Anis nan deebiseef. Karaa keessaa dhuftee onlaayinii jirti turte hayi naan jette. Hayiin jedheen wajjin haasa'uu jalqabne. Nagaa wal gaafanne. Maqaan ishii Kaatiriinaa akka jedhamtuu fi dhalattuu Moolloof akka taate natti himte. Anis maqaa kootti himee Itoophiyaa irraa kan ta'e itti hime. Baay'ee wajjin haasa'uu jalqabne. Waa'ee Itoophiyaa waan tokkotti himuun jalqabe. PDF garaagaraa nan ergeef. Waa'ee Itoophiyaa kan inni itti himu caalaa isheen baay'ee waa'ee Itoophiyaa akka beektu natti himti turte. Baay'ee na ajaa'iba. Aadaa keenya, seenaa keenya, akkaataa jireenya biyya keenyaa hundumayyuu ana caala isheetu hubatee natti hima. PDF nan erguuf caala isheetu isa isheen afaan isheetiin natti himtutu caala. Baay'ee na ajaa'iba. Nutiyyuu waa'ee biyya keenyaa amma kana hin beeku. Garuu lammiin biyya ormaa waa'ee biyya keenyaa amma kana gad fageessee beeku baay'ee na ajaa'ibaa ture. Booda keessaa gaaffii natti ta'e. Biyya kana dhuftee beektaan jedheen hin beektu. Nama biyya kanaa wajjin haasoftu fira qabdaan jedheen nama tokkoyyuu hin qabdu. Lammiin Itoophiyaa namni si wajjin jiraatu jira jedheen gaafadhe. Hin jiru. Akkamitti ree waa'ee Itoophiyaa amma kana hundumaa baruu kan dandeessan jedheen. Dhaabbata tola ooltummaa garaagaraa Itoophiyaa keessatti hojjetan keessatti akka hirmaattu natti himte. Anis tole jedheen dhiise. Baay'ee wajjin haasa'uu jalqabne. Yeroo hundumaa onlaayinii yeroon galu ishee nan argadha. Wajjiniin haasofna turre. Naa barreessite. Baay'ee walitti dhiyaanne. Egaa namatti dhiyaattee garaa keetti himachuu jalqabda miti adeemsa keessa. Anis baay'een itti haasa'uu jalqabde. Isheenis guyyaa tokko laayivii keetti gammachuu qabdaayyuu jettee na gaafatte. Ani yeroo sanatti gammachuu hin qabu. Yeroon sun anaaf yeroo baay'ee ulfaataa ture. Egaa akkuma dargaggoo Itoophiyaa tokko yeroon itti jireenyi namatti dukkanaa'u, haalli hundumtuu namatti ulfaatu wanti qabatan dhibu keessan jira ture. Ani yeroo sanaaf gammachuu hin qabu. Baay'ee jireenya dukkanaa'aa fi ulfaataa tokko keessa waan hin jiruuf lakkii jedheen itti hime. Haala jireenya kootiittan hime. Isheenis baay'ee na jajjabeessite. Baay'ee nama gaarii turte. Nama garraamii, nama namaaf yaaddu. Dubartii baay'ee gaariidha. Anis baay'ee tokkoon ishee wajjin haasa'uun koo baay'ee na gammachiise. Nama yeroo akkanaa yeroo dukkanaa kanatti argattee akkamitti hubattare baay'een jaalladhe. Ishee wajjin yeroo haasa'u rakkoo hundumayyuu nan dagadhan ture. Dubartii baay'ee gaariidha. Na jajjabeessite. Ayizoo kanuu si cinan jiraa naan jetti. Guyyaa tokko dhaabbanni tola ooltummaa Itoophiyaa keessa kan jiru jira. Dhaabbata sanatti si dabaleeni isaan akka si gargaaran hin godhaa. Dhaabbanni sun dhaabbata tola ooltummaati. Dargaggoota kaayyoo qabanii garuu immoo kaayyoo isaanii milkeessuudhaaf humna dhabanii fi gargaarsa garaagaraa godhaa. Isaan wajjiniin wal quunnamsiisaa naan jette. Toleen jedheen. Kontaaktii isaanii naa kennitee bilbilii fi haasofsiisii naan jette. Tole jedheen harkaa fuudha garuu hin bilbilleef ani faamilii wajjinan jiraadha. Barataas waan hin tureef immoo yeroo sanatti nama faana haasa'ee hin beeku. Hojii akkanaa keessa galee waan hin beekneef hin bilbilleef hin ture. Deebitee yeroo lammaffaaf bilbiltee fiittaa jettee na gaafatte. Hin bilbilleen jedheen. Isaan wajjiniin akka ati bilbiltee fi wal quunnamtuuf isaan itti meera. Si haasofsiisu waan ta'eef bilbilii fi naan jette. Tole jedheen bilbileef. Bilbilaan kaasan. Irra deebi'ee gara galgalaan bilbileef. Nama guddaa sagaleen isaa furdaa ta'e tokkotu bilbila narraa kaase. Nagaadhaa naan jedhe. Nagaadhaan jedheen. Maal si gargaaruu naan jedhe. Gara dhaabbata keessanitti dabalamee isin waliin hojjechuun barbaadaan jedheen. Tolee. Iimeeyil akkaawuntii banadhuutii nuuf ergii achirraatii wanta siif erginutu jira naan jedhan. Anis iimeeyil akkaawuntii koo nan ergeef. Iimeeyil akkaawuntii koo irraan foormiin guutuu naaf ergan.
Yeroo sanaaf baay'ee waan nama rifachiisu ture yeroo foormii sana argu. Wantoota kitaaba garaagaraa fi kitaaba amantaa garaagaraa fi fiilmii irratti argu ture. Fakkeenya 666 loogoo roga 3 qabuu fi Birhaan Filinxaaxii wantoota ija qabu ture. Anis baay'ee rifadhe. Garuu homaa gochuu waan hin dandeenyeef Kaatiriinaanis akkuma naan jette dhaabbata tola ooltummaatii dargaggoota kaayyoo qaban milkeessuudhaan naan jette waan ta'eef foormii sana guutuun jalqabe. Foormicha irratti gaaffiin jiru waanuma keessa namaa jirudha. Maqaan kee eenyu? Umuriin kee meeqa? Kan jedhu. Kaayyoon kee maali? Maal hojjechuu barbaada? Gaaffiidhuma keessa namaa jirudha. Anis isa hunduma isaayyuu nan guute. Eegan isa guutee booda dhumarratti marragaagacaa yookaan qabxii murteessoo kan jedhutu saanduqi jira. Murteessiteettaa jedha. Kaatiriinaanis akkuma natti himtetti dhaabbata tola ooltummaa kaayyoo dargaggootaa milkeessuudha waan ta'eef ani immoo kaayyoo koo milkeessuu waan hin barbaaduuf yeroo sanaa fi qarshii waan na barbaachisuuf jireenya ulfaataa keessas waan hin jiruuf eeyyee jedheen guute. Kaatiriinaanis akkuma natti himte namtichi bilbila natti haasaa tures akkuma natti hime immoo foormii yeroo jalqabaaf eega guuttee booda akka dhaabbataaf sii ta'uuf yookaan immoo hojii sanatti galuu akka dandeessuuf qarshii 15,000 siif galchinaa naan jedhan. Isheenis qarshii 15,000 sii galchuu foormii yeroo jalqabaatiif yeroo guuttee naan jette. Anis kan hundumaa guuteen nan ergeef. Namni iyyuu naaf hin bilbille. Na yaadadha guyyaan isaa kamisa ture. Ani gara ganamaan ergeef. Naannoo sa'aatii 10 yeroon ga'utti namni tokko iyyuu naaf hin bilbille ture. Akkaawuntii koorraa qarshiin 15,000 galee jira. Yeroo sanaaf qarshii sana yeroon argu baay'een gammade. Abbaa koo baay'een jaalladha. Abbaan koo ana guddisuudhaaf gatii guddaa baase. Hojjetaa mootummaa itti gaafatamaa ta'ee otoo jiru biiroo dhaariyatamee gimbanyaa ta'ee hojii humnaatiin nu jiraachisaa jira. Haati koo yeroo dhukkubsattutti isatu hojii humnaa hojjetee Naazireet magaalaa walakkaatti namni guddaan gadi bu'ee dhagaa falaxee haadha koo jiraachisaa ture. Ani barataadha. Homaayyuu isaaf gochuu hin dandeenye. Waa'een abbaa kootii yeroo hundumaa na dhukkubsa. Fuulli isaa ifee guyyaa tokko argee utuu hin du'ee anaaf hawwii kooti. Garuu homaa godhee abbaa koo gargaaruu hin dandeenye. Baay'een na dhukkuba ture. Waa'ee abbaa kootii yeroo yaadu baay'een gadda. Gaafan qarshii kan argadhu garuu abbaa koo guyyaa tokko gammachiisee fuula isaa ifuu argee darbaa laata kan hin jedhutu fuuldura koo dhufe. Yoomumaan gammachuu abbaa kootii arga kan jedhus gaaffii guddaa keessa koo fi hawwii guddaatu na keessa ture. Qarshii kana yeroon argadhu baay'een gammade. Qarshii 15,000 galee keessaa 5,000 dhaqee abbaa kootiif uffata bitee asbeezaa biteen qarshii 5,000 fixe. Qarshii 10,000 harkatti hafe. Isaan maaliin hojjedha jedhee utuma yaadu torbee tokko booda bilbilli naa bilbilan. Isaanis akkuma naan jedhanitti yeroo jalqabaaf qarshii 15,000 sii galee sanaan maal akka hojjette ilaalameetu haala hojii kee irratti hundaa'e immoo baajannee yeroo lammaffaaf sii gadhiifamaa ittiin hojjechuu akka jalqabdutti kaayyoo kee gara fuulduraatti ittiin milkeessuu kan jalqabdu siif gadhiifamaa naan jedhan. Anis waan isaan akkana naan jedhaniif qarshii 10,000 harkatti hafeeni maal hojjechuun qaba jedheen itti yaadaa ture. Torbee tokko booda bilbilli naa bilbilamee foormii biraa kan guututu jira naan jedhan. Akkamittan guutaa eessattan guutaa jedheen gaafadhe. Isaanis qaamaan dhuftee guutta foormii naan jedhan. Eessattan dhufaan jedheen. Bakka itti dhufu natti himan. Piyaassaa jedhii kottuu naan jedhan. Anis piyaassaadhaa taaksii qabadheen. Piyaassaadhaa taaksii qabadheen kiiloo 4 bu'e. Qidaamee sa'aatii 12 irratti wal argina waan naan jedhaniif galgala kiiloo 4tti na yaadadha. Naannoo sana mana warqii ture. Naannoo sanatti mana warqii malee wanti biraan gurguramu achittan bu'e. Ani kan hin bu'e sa'aatii 12 walakkaatti ture. Nan bilbileef. Isaanis bilbila narraa kaasanii dhufaa jiraachumatti nu eegee naan jedhan. Tole jedheen eege. Sa'aatii 1 ruubiitti dhufan.
Dukkanaa'eera yeroo sana. Nama lama konkolaataa iskuwiitiidhaan dhufan. Lamaan isaaniiyyuu suufii gurraacha uffatu. Shaamizii gurraacha, karabaataa gurraacha. Suufii irratti kan godhamtu laphee irratti miidhaginaa fi diimtuu ture. Wanti isaan uffatan hundumtuu garuu guutuun gurraacha. Anis yeroo sanaa fi abbaa qabeenyaan seene homaa natti hin fakkaanne. Kottu seenii naan jedhan. Nan seene. Nagaadhaa naan jedhan. Galata waaqaan jedheen. Dhaabbata kana keessatti maqaa amantaa kamiiyyuu waamuun hin danda'amu naan jedhan. Dura murteessitee itti seenuu qabdaa. Dhaabbanni kun amantaa kamirraayyuu bilisaa. Miti yoo ta'e garuu gatii guddaa si baasisa. Waan baay'ee irrattis miidhaa sirra geessisaa naan jedhan. Dhiifama jedheeniin deemuu jalqabne. Naannoon isaan nageessanii naannoo naayit kilabii itti hojjetanii fi mana ciffaraa baay'ee ture. Naannoon sun guutuun naayit kilabii fi mana ciffaraati. Achi bira darbinee naannoo dukkanaa'aa tokko keessa seenne. Ibsaan naannoo sana jiru. Gibbii sana keessattis ibsaan hin ifu ture. Ibsaa kan hin argee eegan mana keessa seeneeti. Manni isaa baay'ee bareeda. Garuu duuba isaarratti ifaan hin jiru ture. Anaan maanguddoonni sun lamaan soofaarra na teessisanii gara gamoo olaanuutti ol ba'an. Manni sun keessi baay'ee bareeda. Garuu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama sodaachisa. Ani mana waaqeffannaa keessattan guddadhe. Sanbattamaariin ture. Nama baay'ee jajabaatuu fi nama baay'ee jeeqaadha jedhameen ture. Jara sana biratti garuu laphee kootu bu'e. Baay'een sodaadhe. Baay'een dhiphadhe. Hafuura koo baafachuun dadhabe. Lubbuun koo na keessatti rakkatte. Amman ka'ee bahuu ga'uttan taa'uun dadhabe. Qaamni kun hundumtuu na ullate. Waan hin godhuun dhabe. Garuu garan itti bahu waan hin qabneef calluma jedheen taa'e. Jarris dafanii dhufne. Baay'ee turanii waraqata 3 naa fidanii dhufan. Foormii guuttaa naan jedhan. Jalqaba irratti kanuma yeroo duraatii fi iimeelii koo irratti guutee ture. Isa deebiseen guute. Waraqaa lammaffaa irratti maragaagacaa kan jedhu ture. Murteeffannaa kan jedhu. Hojii keenyatti galuuf maaltu si kakaase? Hojjechuuf murteessiteettaa? Karoorri kee maali? Kan jedhu ture. Dhaabbata keenyatti murteessitee waan dabalamteef nutis isa waadaa siif gallee ni raawwanna eega jedhee booda xumura irratti suura 4tu jira. Mana, qarshii fi konkolaataa warqii ture. Man, qarshii, warqii fi konkolaataadha. Suurota kana nan erge. Anis foormii sana nan guute. Hunduma isaayyuu haala sanaan jedhaniin eegan xumuree booda yaadni koo qarshii argachuu qofaadha. Abbaan koo jechuun anaaf waan hundumaa caala. Yeroo sanallee achi rafa rakkisaa sana keessa iddoo lubbuun kootti cinqamtee hafuura koo baafachuu dadhabe sana taa'e abbaa koo yaada ture. Gammachuu abbaa kootiitu fuuldura koo dhaabbatee natti mul'ata malee sodaachuun lubbuu kootii suni homtuu natti hin dhaga'amu ture. Baay'ee sodaachisa. Manni sun baay'ee ulfaata. Dhaabbachuun nama rakkisa ture. Mana baay'ee bareedaa sana keessatti garuu haala ulfaataa wayiiti. Baay'ee nama sodaachisa. Ani garuu yeroo sana iyyuu abbaadhuma koo yaada ture. Foormii sana hundumaa nan guute. Abbaan koo amma ammaatti illee haati koo yeroo dhukkubsattee sireerra ciisaa jirtutti isatu gargaaraa jira. Ani amma tokkoyyuu yoon isa gargaare ba'aan koos ta'ee ba'aan haadha kootii abbaa koo irra jira. Yoomin abbaa koo harrafachiisa kan jedhu immoo kaayyoo koo guddaadha. Foormii kana eegan guutee booda marsaa lammaffaa irratti qarshii 500 akkanaaf galchan natti himanii turan. Kaatiriinaanis akkasuma naan jette. Foormii jalqabaatiif qarshii 15,000 sii galchu. Yeroo itti aanutti immoo marsaa lammaffaa irratti qarshii 500 sii galchuu isaan kaayyoo kee milkeessitaa naan jette. Anis yaadni koo hundumtuu qarshii sana argachuudha. Kana booda foormii sana eegan xumuree booda kaartoona tokko naaf fidan.
Kaartuna kana keessa wantoota garaagaraatu jira. Wantoota dargaggoonni yeroo ammaa miidhaginaaf itti fayyadaman. Sa'aatii harkaa kan ija qabu, faaya mormaa loogoo roga sadii qabu fi biraandii garaagaraati jedheen wantoota namoonni itti fayyadaman hedduun isaanii achirra jiru. Isaan kaartona sana ganaa kennanii booda anis harkaan fudhadhe. Keessanii kiiloo 4 nagatan. Anis kaartona sana fudhadheen uffata gugurraacha, suufii babbareedoo gugurraacha garuu hundumti isaayyuu uffanni isaan naa kennan gurraacha. Naa kennanii faaya sanaa fi sa'aatii harkaa ija qabu, faaya mormaa loogoo roga sadii qabu sana naa kennanii fudhadheen gale. Uffannaa isaan naa kennan sana gurraacha ta'u malee uffachuun jalqabe. Haalli uffannaa kootii hundumtuun jijjiirame. Faaya sanas hunduma isaayyuu nan godhadhaan ture. Namoonni baay'een uffannaan kee baay'ee bareedaa naan jedhu. Anis yeroo sanaa fi faashiniidhuma yeroo ammaa kana dhufee dargaggoonni baay'een uffataa jiranidha. Meeshaa biyya alaatii dhufee jedhee waan hin yaadeef baay'een itti gammadeetan uffadhaan ture. Guyyaa tokko dargaggeessa tokkotu naa bilbile. Anis bilbila jalaan kaase. Foormii guutuutu jira naan jedhe. Kottuuti kitaaba fudhadhu. Isa booda akkaataa kitaabni sun jedheeni jiraattaa naan jedhe. Anis nan deeme bakka isaa. Kitaaba sana nan fudhachuudhaaf yeroo dhaqutti bakkuma gaafa jalqabaa nageessan sana ture. Halkan malee dhufanii nan fudhatan. Garuu shakkiin keessa koo dhufuu jalqabe. Maaliif akka isaan halkan deeman? Naannoo sana namni tokkoyyuu akka hin barree fi guyyaa hin deeman. Naannoo sanattis ibsaan hin ifamu. Gibbii keessattis ibsaan hin ifu. Garuu ibsaan kan ifu mana keessatti qofa ture. Namoonni achi keessa jiran hundumti isaaniiyyuu uffata gugurraacha uffatu. Baay'ee gaaffii natti ta'uyyuu garuu akkuma dhaabbatichaatti namni hundumtiyyuu namni achi keessa hojjetu uffata gurraacha uffataa jedheetan hin yaade. Isa booda kitaaba fidanii naaf kennan. Asirraatii dubbistee akka kitaabni kun jedhutti jiraattaa naan jedhan. Kitaabichi biluu kalariidha yookaan samaayyaawii malkii jechuudha. Mata duree isaarratti kan barreeffamee jiru kitaabichi Illuminaatii jedha. Illuminaatii kan jedhu kana yeroo dubbisu baay'ee rifadhe. Maal jechuudha jedheen gaafadhe. Ati kana booda dhaabbata 666 yookiin Illuminaatiitti dabalamtee taanaan jedhan. Kitaaba kana torbee tokkoof hin dubbista. Akkaataa kitaabni kun jedhutti jiraachuu qabda. Waaqni kee Luusiferiidha. Isa galateeffatta. Isa kadhatta. Isaaf sagadda. Yeroo hundumayyuu ganama kaatee kitaaba kana dubbifatta naan jedhan. Isa booda anis tolee jedhee kitaaba kana fudhadhee deebi'ee nan gale. Kitaaba kana dubbisuun jalqabe. Waan nama ajaa'ibu keessaa kitaaba kanarra kan jiru hundumti isaayyuu yaada hamaa duwwaa ture. Wanta namni hamaadha jedhee dalagu wanti namatti hin tolle hundumtiyyuu kitaaba kanarratti barreeffamee jira. Baay'ee gadde. Garuu yaadni koo qarshii argachuudha waan ta'eef sammuu koo qarshii argachuu sanaan waan hin mo'adheef akkuma isaan naan jedhanitti kitaaba kana dubbisee ittiin jiraachuun jalqabe. Torbee tokko booda bilbilli naaf bilbilamee kitaaba dubbisteettaa naan jedhan. Eeyyee dubbiseeraan jedheen. Ammaaf naannoo tokko qabna achi deemtaa naan jedhan. Ani gaafa yaadu seexana waaqessu waan ta'eef mana xonqolaa waan adda addaatiin se'e. Achuma nageessuu gaa mana xonqolaa jedhee yaade. Garuu bakki isaan nageessanii akkas miti ture. Mana viillaadhaan ijaarame baay'ee bareedaadha. Fuuldura isaatti fannoon gadi garagalfame yookaan masqaliin tazaqzaqoo nabbar. Achi booda isa fuulduratti namoota qamisii gurraacha uffatanii fakkeenya loogoo roga sadii kan qabu kuffiyyaa godhatanii gadi gombifamanii kitaaba Luusiferii sana harkatti baatanii jirantu jiru. Anis dhaqeen fuuldura isaanii taa'e.
Akkaataan taa'umsa isaanii luka walitti dachaafatanii harka ol qabatanii taa'anii wanta jarri sun jedhu dhaggeeffatu. Jarri sun fuulli isaanii hin mul'atu ture. Kitaaba qabatanii jiru. Wantoota isaan jedhaniin duuba isaanii jedha. Aaraa yoo taate wanti isaan jedhan namaaf hin galu. Amma suuta jettee kitaabicha dubbistee bartutti wanti isaan dubbatan baay'ee namaaf hin galu ture. Wajjin yookiin abreewu jedhiinaan jedhan. Anis wajjiniin jedhe. Isa booda qamisii gurraacha naa fidan. Qamisicha nan uffadhe. Egan qamisii sana uffadhee booda wal arguu hin dandeenyu. Duubaan gara mana keessaatti yoo na seensisanii wanta baay'ee ajaa'ibsiisaa tokkoon arge. Wanta jira jedhee hin yaadne tokko. Wanta baay'ee na rifaasiise ture. Innis namoota karaa garaa garaatiin televezyiinii irratti arginu. Artistoota, weellistoota, namoota suuraa garaa garaa sa'aalii warra hojjetan isaaniin achitti arge. Akkasumas namoota mootummaa darbanii hooggantoota garaa garaatu achi keessa jira. Baay'ee rifadhe. Namoota uummanni karaa televezyiiniitiin beeku, artistoonni bebbeekamoon, weellistoonni bebbeekamoon hedduu isaaniitu achi keessa jira. Dargaggoonni lakkoofsaan hedduu ta'an achi keessa jiru. Dhaabbata Illuminaantii kana keessatti isaaf sagadaa jiru turan. Baay'ee rifadhe, baay'ees gaaffii natti ta'e. Akkamitti namoonni kun hundumtuu namoonni nuti nama guddaadha jennee beeknu, namoonni bebbeekamoon dhaabbata kana keessa dhufanii akka hojjetan anattiyyuu gaaffii guddaa ta'ee ture. Garuu anis dhaabbata kanatti egan dabalamee hojjechuun jalqabe. Gara mana kootiitti deebi'een gale. Akkuma isaan jedhanii kitaaba kanarraa ganama ka'ee dubbisee waanuma isaan naan jedhan amma tokko naa galaatu waan dhufeef akkuma kitaabichi naan jedhuttan jiraachuun jalqabe. Yaanni koo hundumtuu qarshiitti hidhame. Kana booda jireenya gadhiisiin jiraachuu jalqabe yookaan immoo giddeellashii jireenyaan jiraachuu jalqabe. Omtuu natti hin dhaga'amu. Yaada hamaa malees yaada gaarii yaaduun nan dhiise. Yaanni koo hundumtuu qarshii argachuu ta'e. Akkuma kitaabichi naan jedhuun ta'uu jalqabe. Hojjedheen jijjiiramaa, waan gaariin hojjedhaa, maatiif yaaduu, omtuu keessa koo hin jiru. Karaan qarshiitti argadhu qofan barbaaduu jalqabe. Yaanni jara kanaas immoo sammuun namaa qarshiitti akka hidhamu qofa. Sammuun namaa qarshiitti hidhameera taanaan uumaan dagatu. Waan gaarii hojjechuun dhiisu. Waaqni isaanii qarshiidha. Dhaloonni rakkina isatti dhufu hundumaa lakkaa'ee rakkina dadhabee gara isaaniitti qarshiidhaan sammuun isaa joonja'ee gara isaanii akka dhaquudha. Isaanis qarshii fuuldura qabanii dargaggoota gara dhaabbata kanaatti dabaluudha yaadni isaanii. Anis sammuun koo egan kitaabicha dubbisee booda qarshii dhumatti hidhame. Waan biraa yaaduu nan dhiise. Anis waaqa uumaa koo nan dagadde. Yaadni koo hundumtuu qarshii irratti hidhame. Garuu nan sodaadha. Baay'ee jireenyi koo na sodaata ture. Garuu qarshii kana argachuudhaaf waan kamiyyuu gochuu akka hin qabu murteesse. Waan nama ajaa'ibu keessaa wantoonni namoonni biyya keenya keessatti hin beekin itti fayyadamaa jiran kan dhaabbata sana keessa jiru waan hedduudha. Dargaggoonni hedduun faashinii godhanii wantoota dibataaf oolan garaa garaa kan itti fayyadamanii wantoota dhaabbata sana keessa jiranidha. Dargaggoonni yookaan dhiironni geexii gurraa kan isaan godhatan kitaaba sana irratti barreeffamee jira. Shittoon akka biyya keenyaatti doolsheebaa kan jedhamu kan namoonni hedduun jaallatanii itti fayyadaman dhaabbata jara kanaa keessaa kan ba'edha. Jara kanatu oomishee jechuudha. Anis dhaabbata kana keessatti yeroo hedduu ji'oota dheeraa lakkoofsiseera. Jireenyi koo hundumtuu natti dukkanaa'aa dhufe. Hin hojjedhu. Waan gaarii yaadu. Uumaa koo dagadheera. Baay'ee jireenya bitaa namatti galu keessan gale. Jireenyi koo hundumtuu natti dukkanaa'e. Waan tokkoyyuu harka koo irraa hin qabu. Jarris egaa haala kanaan na adeemsisuu jalqabanii qarshii yeroo jalqabaaf 15,000 naa galchan malee qarshii naaf hin kennine ture. Marsaa lammaffaa irratti 500 sii galchinaa naan jedhan.
Garuu omaayyuu naaf hin galchine turan deebi'anii. Guyyaa tokko jireenyi koo baay'ee waan natti dukkanaa'ee fi ajajuu qabu turan. Anis gara sana deemeenii qarshiin akka na barbaachisuuttani. Isaanis seeratu jira akkaataa natiitti qarshiin kunii fi konkolaataa manni wantoonni si barbaachisu siif galan seeratu jira waan ta'eef seera kana guutuu qabdaa naan jedhan. Anis gara ajajjuu sanaa nan deeme. Naannoon sun naannoo Garjeeti. Namoonni baay'een namoonni abbaa qabeenyaa ta'an naannoo sana jiraatu. Manni waaqeffannaa isaanii achidha. Namoota hedduutu dhaqee achitti waaqeffata. Ajajjuu kana bira dhaqee qarshiin akka na barbaachisuun itti hime. Dirqama qarshii argachuudhaaf immoo namni dhaabbata sana keessa hojjetu namni tokko nama fiduu qaba. Yoo xiqqaate ji'a 3 keessatti nama 50 amansiisee gara dhaabbata sanaatti dabaluu qaba. Waan baay'ee nama gaddisiisu keessaa dargaggoonni baay'eetu guyyaa guyyaatti gara dhaabbata sanaatti dabalamu. Yoo xiqqaate guyyaatti nama 150 aga 300tu dhaabbata sanatti dabalama. Garuu jireenyichi baay'ee ulfaataadha. Baay'ees kan nama gaddisiisudha. Biyyi keenya garamitti akka deemaa jirtus gaafa yaadu baay'ee na gaddisiisa. Guyyaatti dargaggoonni 300 dhaabbata kanatti dabalamuu jechuun ammam biyya keenya keessatti dhaabbanni kun hojii namaan kun babal'ataa akka jirutu na yaachisa. Namicha kana gaafan gaafadhu dirqama ji'a 3 keessatti nama 50 dabaluu qabdaa isa booda qarshiin kun si gadhiifamaa naan jedhan. Anis toleen jedheen. Innis kitaaba tokko kitaaba Illuminaatii kana kan gubbaa isaatti Illuminaatii jedhee barreeffamee jiru kana naa fide. Kanaan kakadhuu naan jedhe. Dhaabbata kanatti dabalameera nama hojjechiisee naan fida jettee akkan kakadhu wayii waan akkasii ture. Kitaabicharraa harka koo yeroon kaa'u harki koo akka nama elektirikiin qabeetti na butame. Isaa booda ani namni nama tokkoyyuu dubbisee amansiisuu hin dandeenye ija jabumaan hin guutan. Ji'a tokkoo fi torbee 2 keessatti nama 15 amansiisee gara dhaabbata kanaatti dabalame dargaggoota naannoon jirurraa. Bakka jireenya gadhiisii hin jiraanne qarshii argachuudhaaf du'us jiraadhus jechuun jalqabe. Jireenya du'aaf jireenya gidduu jiru tokkoon jiraachuu jalqabe. Ji'a 3 keessatti waan baay'ee nama ajaa'ibu nama 56 amansiisee gara dhaabbata kanaatti dabalame. Isa kanaaf baay'een gadda. Isa booda ji'a 3 keessatti nama 56 amansiisee gara dhaabbata kanaatti eegan dabalee booda gara sana deemeen ani hojii koo xumureera. Kana booda isinis wanta waadaa naaf galtan naaf raawwachuu qabdu jedheen gaafadhe. Isaanis ammas wanti si hafee jira naan jedhan. Maaltu na hafee jedheen gaafadhe. Manni konkolaataa fi qarshiin akkasii gadhiifamuu fi wanta si hafe kana raawwattaa naan jedhan. Maaliidha wanti na hafee jedhee gaafan gaafadhu kakuu dhiigaan galtu qabdaa naan jedhan. Kakuu dhiigaan egaa galee booda immoo tasuma dhaabbaticha keessaa du'as ta'u jireenyaan bahuu hin danda'u. Amma lubbuutti illee wareegamuu hin danda'a. Namni na reebuu danda'a. Namni na ajjeesuu danda'a. Wanti hundumtuu immoo paabliikii bahee nama hunduu fuulduratti mul'atu. Akkaataan itti ani nama nagaa gaafadhullee uffannaan koollee haalli koo hundumtuu dhaabbata kana keessa jiraachuu koo ifatti baaseetiin mul'isaa deema. Ani garuu kanatti galuu hin barbaanne. Kakuu dhiigaa kana tasumallee hin galuun jedhee nan dide. Kanatti galuu baannaan dhiibbaa guddaatu sirra ga'a. Dirqama qarshiin kun akkasii gadhiifamu qarshii yoo barbaadde kakuu dhiigaa kana galtaa naan jedhan. Ani garuu kakuu dhiigaa kana hin galu jedhee tan dide. Achi baheen gara mana kootii nan gale. Isa booda jireenyi koo hundumtuu na dukkanaa'a. Waan hin qabadhuu fi waan hin dhiisu waliin wallaale. Guyyaan halkan natti ta'e. Isaanis eegan achi keessaa bahee booda guyyaa guyyaadhaan naa barreessu turan. Miseejii naaf ergu. Baay'ee na doorsisu, na sodaachisu. Kana booda harka keenya keessaa bahuu hin dandeessu. Lubbuun kee harka keenya keessa jirti.
si ajjeesnaa naan jedhu. Baay'ee sodaachuun jalqabe. Baay'ee lubbuun koo na dhiphate. Garan itti baqadhuun dhabe. Ani garuu du'aa ta'u malee kakuu dhiigaa galee maatii koo boodara maatii koo irra rakkoo ga'u yaaduun jalqabe. Kakuu dhiigaa kana hin galu jedhee waan hin dideef kitaaba isaanii, uffata isaanii, wantoota isaan naaf kennan hundumayyuu baaseetiin walitti qabee nan gube. Kana hundumayyuu natti himu. Wantoota nani guyyaatti daqiiqaa tokko keessatti hojjedhe hundumayyuu naa barreessanii natti himu. Baay'ee na hordofaa akka jiran naa gale. Waan nan dubbadhe hundumayyuu natti himu. Baay'ee na sodaachisuu jalqaban. Baay'een dhiphadhe. Filannoo biraa waan hin qabnee fi bilbila koon jijjiire. Bilbila koo yeroon jijjiiree bilbila haaraa banadhus FB haaraa banadheen. Jireenya haaraan jalqaba yeroon jedhutti isaanis deebisanii naa bilbiluu jalqaban naa barreessu. Isa booda baay'een jeeqame. Karaa kanaanis natti dhufuun isaanii bakka harka isaanii keessaa akkan bahuu hin dandeenyetti fudhadhe. Baay'een dhiphadhe. Nan sodaadhe. Guyyaa tokko maatii bira utuu hin jiru osoon hin beekin nan iyyeen dubbadha. Maatiin amma rifatanii maal ta'e naan jedhanitti nan iyyan ture. Nama hundumaa sodaachuun jalqabe. Taaksiidhaan hin deemu. Taaksiin hundumtiyyuu kan isaanii natti fakkaata. Nama yoon arge namni hundumtiyyuu isaan natti fakkaata. Lafa qofaan deemu. Halkan hirriban qabu. Dhufanii waan na ajjeesan natti fakkaata. Waan baay'ee sodaachisaatu jireenya koo dhuunfate. Baay'een dhiphadhe. Namni amma maatiin koo amma sammuutu dhukkubsate jedhanitti hanga'e. Sodaa guddaatu jireenya koo guute. Guyyaa tokko utuun asfaaltii irra darbaa jiru namicha yeroo jalqabaatiif dhufee na fudhateen arge. Innis natti siqee waan angoonee harka isaatiin natti seerate. Isa booda galee hirriban dhabe. Ciisuu hin danda'u. Halkan guyyaa nama tokkotti dabalamee jiraachuu hin danda'u. Lafa qofaa dhaabbachuu hin danda'u. Baay'een jeeqame. Waan hin godhu wallaale. Guyyaa tokko na yaadadhaa. Guyyaa sagada Maariyaamii ture. Ani mana waaqeffannaa keessatti guddadhe. Waa'ee macaafa qulqulluu sirriitti hin beeka. Garuu kan inaan gowwoomfamee fi qarshii argachuudhaaf. Maatii koos rakkina keessaa baasee ofii kootiifis rakkina keessaa ba'uufan ture. Guyyaa sana namoonni mooraa keenya keessatti waa'ee mana waaqeffannaa haasa'u turan. Waa'ee macaafa qulqulluu dudubbatu. Achi keessaa ba'uun barbaade baay'een cannaqame. Dhaggeeffachuus nan dadhabe. Isa booda nan ba'a gara safara biraatti naannoo biraatti hin deema jedhee yoon ba'utti naannoon suni manni waaqeffannaa naannoo sana waan jiruuf karaan itti darban hin jiru. Namoota hedduutu achi jira ture. Anis dhaabbadheetan itti yaade. Kana booda anaaf qorichi hin jiru. Mana yaalaas yoo dhaqee dhibee koo kanaaf qoricha hin argadhu. Jara kana harkaas baqadhee eessatti iyyuu ba'uu hin danda'u. Biyya kamiyyuu yoo dhaqee jarri kun na hordofaa waan jiraniif sammuun koo boqonnaa hin argatu. Kanaaf wanti ani gochuu qabu gara uumaa kootii, gara sana uumee, gara waaqayyootti, gara mana waaqayyootti deebi'uu qofatu na baasa jedhee murteesse. Isa booda murteessee gara mana waaqeffannaa dhaqeen yaada garaa kootii geeddaradhe. Tsabala deemee, tsabala fudhadhee, barumsa hafuuraa barachuun jalqabe. Isa booda wanti na sodaachisu hundumtuu suuta na gadhiisuu jalqabe. Jarri sunis na barreessuu dhiisuu jalqaban. Jireenyi koo suuta keessaa nagaa argachuu jalqabe. Sammuun koo suuta keessaa nagaatti na deebi'uu jalqabe. Ani ammaa fi galata waaqayyoo haa ta'u. Sodaan sun hundumtuu, ba'aan sun hundumtuu, dukkanni sun hundumtuyyuu na dhiisee sokkeera. Eegaan gara uumaa kootiitti deebi'ee, gara mana waaqayyootti deebi'ee, waaqayyoo wajjin walii galee wanti hundumtuu na dhiiseera. Jireenya haaraan jiraachaa jira. Ba'aa ulfaataa keessan ture. Jireenya yaaddessaa fi baay'ee sodaachisaa keessan ture. Ani kanan gaddaa jiru ofii kootiif miti. Namoota jireenya kana keessa jiraatan, namoota dhaabbata kana keessa jiraatan, isaaniifan baay'ee gadda. Biyya keenya keessaa namoonni gara dhaabbata kanaatti dabalamaa jiran guyyaatti hanga nama 300 eega ta'e
namoota meeqatu dhaabbata kana keessaatii ala bahee jiraachaa jira jennee yoo yaadne baay'ee ulfaata. Achi keessatti jireenya dukkanaa malee wanti ifaan jiru. Omaas wanti godhaniif hin jiru garuu sammuu dhalootaa birriidhaan joonjessanii gara du'aatti geessaa jiru. Namni uumaasaa akka dagatu, hojii hamaa akka hojjetu, wanta kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jiru hundumtuu wanti dhorkaa ta'e achi keessatti eeyyamamaadha. Sammuun dhaloota baay'ee kanaan bitamee gara dhaabbata kanaa keessatti dabalamaa jiru. Isaaniifan baay'ee gadda. Dabalataan immoo wanti dargaggoonni itti fayyadamaa jiran faayaan garaagaraa, uffannaan garaagaraa, haalonni dargaggoonni teekinooloojiidha jedhanii, faaya miidhaginaati jedhanii, faashiniidha jedhanii itti fayyadamaa jiranii dhaabbata kana keessaa kan bahedha. Wanti hundumtiyyuu milikinni isaanii yookaan fakkeenyi isaanii kun isaaniif hiika guddaa qaba. Dhaloonni baay'een dargaggoonni baay'een garuu hiika isaa otoo hin beekin biraandiidha jedhanii itti fayyadamaa jiru. Isaaniif hojii guddaatu hojjetamaa jira. Kanaaf dhaamsiin karaa kanaan dabarfadhu dargaggootaanii waan hundumayyuu teekinooloojiidha, faashiniidha jettanii osoo hin beekin bittanii ittiin fayyadamina. Waan bittan hundumaa, waan uffattan hundumaa irratti adda baafadhaatii uffadhaa itti fayyadamaan dhaamsa kooti. Jarri kun karaan itti isaan sammuu dhaloota kana booji'aa jiran hedduudha. Dhaabbanni isaanis baay'ee babal'atee jira. Namoonni achi keessa jiranis hedduu lakkoofsaan baay'ee kan ta'anidha. Kanaaf waaqayyo uumaa malee kan nama jiraachisu hin jiru. Qarshiinis yoo dhabame nagaan yoo jiraate malee qarshiin jiraateedhaa fi nagaan hin argamu. Iddoo waaqayyo uumaan hin jirretti tasumallee qarshiin jiraatee fi nagaa argachuu hin danda'an. Jireenya baay'ee ulfaataa fi rakkisaa, jireenya dukkanaa'aa keessa nama jiraachisa. Wanta sammuu namaatti hin tolle nama hojjechiisa. Wanta sammuu namaatiif boqonnaa hin kennine achi keessa jira. Jireenya irras hin gammachiisu laaltanii uumaa keessan gattanii hin deeminaa. Wanti hundumtiyyuu hin darba. Yoo uumaa keessan dhaabbattanii eeggattanii, uumaa keessan sodaattanii inni yoo waan hundumayyuu isiniif guuta. Kanaaf of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Namoonni nan dhiifama gaafachuu barbaadu immoo namootan ofii kootiif amansiisee gara dhaabbata sanaatti dabaleedha. Rakkina keessa iyyuu haa jiraatan malee namoota jireenya mataa isaanii, uumaa isaanii wajjin walii galanii jiraatan hedduu isaanii amansiisee gara dhaabbata kanaa fide. Isaaniin dhiifama gaafachuun barbaada. Amma naaf danda'ametti immoo namoota kanatti dhiyaadhee dhaabbata sana keessaa akka ba'an nan godha. Faxaarii koo, uumaa koo, waaqayyoonis kadhadhee akka isaan achi keessaa ba'an, akka isaan yaada garaa isaanii geeddaratan nan godha. Ani amma yaada garaa kootii geeddaradhee waan hin gochaa ture. Uumaa koo gatee deemee seexanaaf kan hin sagadaa tureef yaada garaa kootii geeddaradhee boo'ee gara waaqayyootti gaafan deebi'u nagaan koo guutuu ta'e. Dhaloonni achi keessa jiran kunis gara waaqayyootti deebi'anii yaada garaa isaanii akka geeddaratanii dhaamsa kooti. Akkasumas immoo dargaggoonni baay'een gara bineensa kanaatti akka hin dabalamne, sammuun isaanii akka hin gowwoomfamne namoonni hundumtiyyuu amma isiniif danda'ametti waaqayyoon akka kadhattan, of eeggannoo akka gootan, qarshii irratti yaadni keessan akka hin hidhanne, ammamiyyuu rakkattanii wanta waaqayyo keessa hin jirre keessaa akka hin galle adaraan isiniin jedha. Seexanni karaa garaa garaatiin tooftaadhaan dargaggoota baay'ee gara du'aatti geessaa jira. Kanaaf hin gowwoomfaminaan dhaamsa kootii